بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا أورمو مسلم ميديا جلت أرقمتن هندي خيسان بقى ربين نجاها ولدتنو ديبس جتشا تربي الراح كيسموتا غرغرا قبني سنف كالوفنا أدلي يا ربي في أرجوان إسلاما إنما لما قرتك أبدي في سنف كلا هجرا قبين كينا قبي أدى حال يرو الرت الالتسي bu'aa eegasii gartee nageenyi qabu faayidaa nageenyi qabu nagaha jechuunu maalii wal barsiifna yoo rabbi fedhe. Kanaafuu inshaallahu albaarii kallatti gama gartee urjiiwwan islaamaa sheekoleeteenna akkuma isin beeytanii gama mirgaatii sheek Huseen amaantuna wajjin jiranii, gama bitaatiin abbaa siiraadhaa ustaaza keennaa sheek Tamaam Qaasim wajjin tahuudhaan, akkasuma ammoo ediitara keennaa Usmaan Amboo wajjin tahuudhaan hamma eegasii xumura qophii keennaatti nu wajjin jiraachaa nu hordofaa isiniin jechaa kallatti gama sheekoleetti isin dabarsaa. Gama mirgaatiin inshaallahu albaarii sheeka keenna sheek Huseen. Assalaamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى نجاة نورفتني. الله توما بقى نوافرتني سنس ديفتني. خنافو إن شاء الله أستاذ كينا شيخ كينا شيخ حسين. الدنيا كان قبتي وان برباتش سني بيتني قرآن كيست اللي حديث كيست اللي دور إيجاسي قرتيني مهد قرتي قبين كينا واهي نجاهاتي الدنيا بورفتي جرتي نجيني هنجرو الدنيا كان قبتي. ما هو السلام نجاه جتشو مالي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقي فتوتا في وردفتوني أورو مسلم ميديا وركرا ميديا كناتين وردفتن دوبا قافيني شعب درمان نقافتني قافي كيسا قداتي أساس الشيء بورا وهيتي بورا جليناتي nageenya jechuun afaanitti xiqqaa keessaa hiikni waan guddaa. Dura nagaa jechuun suni maal inni ati nagaan baatee nagaa hangalu lubbuu tantee irratti waa sodaatuu fi waa shakkuu dhabu qabeenya kan kee irratti gartee atiin waa sodaatuu dhabu waa shakkuu dhabu karaa baatetti nagaa waan amantiin qalbii tasgabbiitiin baatee galuun nagaa. Akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam nageenyi kun bal'ina isaa keessaa namni keessatti uf dagataa jaan waa lama ilmi namaa kathiirun fiihimaa min annaasi maqmuunun jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Waa lama keessatti ilmi namaa kun uf argu uf yaadatu jaan san keessaa al-amnu nagaa al-faraa gaafa nageenyi jiru waan nageenyi qabu nama naga dhabe callaa usu gaafatan hiikasa isa beeka. Akkitti namaa galu gaafa naga dhaban namaa galaa nageenyi. Kanaaf nageenyi isa gartee waa ibaadaa godhuuf nageenyi barbaachisa. Masjida dhaqee salaatuuf jamaa salaatuuf nageenyi barbaachisa. Gabaa gabaatuuf magaalaa dhaqanii waa bitatanii galuuf nageenyi barbaachisa. Jiruu addunyaa gartee oofatuuf nageenyi barbaachisa. Kana jechuun maali? Hayaata ilma namaa kanaaf jiruu ilma namaa kanaaf nageenyi isa olaanaa jechuudha. Bu'uura jireenya namaatiif. Nagaa malee ibaadama rabbii kana xaa'a rabbii kana nagaa malee godhuu hin dandeettu. Waa barachuu hin dandeettu. Waa daldalachuu hin dandeettu. Qotattee bocattee jiraachuu hin dandeettu. Kanaaf nageenyi jireenyaan wal qabata. Jireenyaan waan wal qabatuu fi wanni gartee isaa waan as deebisanii waan xiqqatti hiikanii miti. Nageenyi waan guddaa. Nageenyi garteetiin waan kadhatamu. Waan gartee kadhatamu waan barbaachisa. Kanaafi nagaa jechuun ati nagaan ooltee nagaan bulu waa ta'u ka ofirraan sodaan lubbuu tantee irratti qabeenya kee irratti biyya tee keessatti bakka jiraatutti nagaa jechuun garteetiinu walumaa gala maal nagaan oolanii nagaan bulanii waan dalagatu nagaan dalagatuun nagaa jedhama. Waa ofirratti hin sodaan jechuudha. Kamaaltu na dhufan jen kawa daawwan akkasiin ragaan jen kabirraa qalbii tantee keessatti garteetti qalbii tantee waaf duubatti hin sodaan. Kana
akkanatti ibsaanii nagaa jechuudha. جزاكم الله خير الجزاء بوليان هردفتوتا حرم مسلم ميديا هردفتني كان بيرو هردفتني نغا يچون بورا جيرين ناتي جران استاذ نكينا يو نغين نجراتي عباده نغيهان غدتني دلدل نغيهان دلدلتني يو نغين نجراتي نغيهان اولاني غلاني واهي غرتيتي نغها بدادا وانا كنت غرتيتي ابسني ميتي جداني وجزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله مليكم استاذك كيناتي سندبرسا استاذك كينشت تمام بيتك يوكان مني توكو حواسني توكو يو نغها دبي يوكان بي توكو يو نغها دبدي وني سين دبدو مالي مال لبدي نغها دبون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد duraan dursee warra Oromoo Musliimuu miidiyaatiin galatooma jenna. Sagantaa bareedaa kana nu kurfeessitanii kanarratti nu affeeruudhaaf. Itti aansuudhaan immoo gara gaafii keessanii yoo deebi'ee nagaha jechuun akkuma amma Sheekh Hussein itti ibsan kana nageenyi agartee waan bal'aa of keessaa qaba. Akkuma uummanni keenya gaaf dura badaa irra ta'anii takka ibidda irra ta'anii hibboo hibibi yeroo jedhan akka isaan itti wal gaafatan wanni samii irrallee bal'aadha, wanni dachii irrallee bal'aadha, maaliin hinaa beeki waliin jedhan. Eegasanii deebisaan isaa maaliree wanni gaafiidha, nagaha jedhan duuba. Wanni samii irrallee bal'atu, wanni dachii irrallee bal'atu maali jennaan nagaha. Namni tokko yoo nagaha dhabe dachiin bal'innuma qabdu kanaan waliin si fuudhuu diddi hikmaa rabbi. Namni tokko yoo waa balleessimee ijoollummaa mateessanii deebitanii yoo laaltan yoo agartee gaafa re'iin tiisitan gaafa horii tiisitan san abbama keessan agartee ka re'ee isin jalaa jeedalli nyaattee yeroo galtan eessatti galaa dachiin tun hagana bal'attii bakki itti galtumaa dhabama. Yoo bal'inna taate hagana gaa waa balleessite kanaafuu dachiin si dhiphatte re hagattii agartee sababaa waa balleessuu saniif dachiin si dhiphata. Gaafa nagaha dhabe namni akkasitti agartee wanni cufti isatti dhiphatti. Ibaadaa godhachuu keessatti yeroo addunyaadhaa oofachuu keessatti waliigala agartee waan dalagamuu keessatti namatti dhiphatti duuba. Ummata sahaabaadhaa ridwaanullaahi alayhim gaafa biyya Makkaa irraa baqatanii agartee ka biyya Habashaadhaa seenan dachii Arabaat hagas bal'attu san guutuu keessaa warruma Makkaattu lafaa itti ka'e dachiin itti dhiphattee bahara yaabbatanii kunno biyya keenya seenan. Nageenyi yoo dhabame akkas nama godha. Nageenyi yoo dhabame dachi matanatu bal'inna qabdu kanaan waliin si fuudhuu diddi. Akkuma Ka'ab bin Maalik gaafa kaan duula Tabuukii irraa hafe agartee kaawwittiin ay Muhammad achi as garagalee dachiin na fuudhuu diddee jedhe bal'innuma qabdu kanaan waliin. Maaliif jennaan dachii yoo taate kun akka deemanii keessaa bahuu hin dandeenye ka aalamu duniyaan ilaa har'aatti ayyuura nu itti deemtee waliin baatee fixuu dadhabde kana yoo guddinnaati. Kanuma tahuu waliin gaafa nageenyi dhabame hoo bal'inna isii kanaan waliin bakka itti jiraattu dhabda jechuudha. Namni tokko amma yoo biyyatti waa balleesse yoo nama ajjeese yoo agartee ka ollaa isaatirraa waa hate waa saame umrii isaa osoo nagaan agarre osoo rifatu addunyaa tanarraa gala. Biyyaallee ba'u bar biyyaa bahee namni agartanii yoo inni itti harka kennatee biyya Amriikaa deeme biyya meeqa haa dhaqu bakka dhaqu san cufatti fiixan nama sanii ay jiraateen ajjeesinnaa osoma jedhu osoma akkana sodaatu agartee addunyaarraa gala yookiin akkuma san immootu fiixan nama sanii agartee itti bahee isa ajjeesa. Nagahummaa dhabuu jechuun dubbii guddoo yaa obboleewwan keenya. Wanni nagaha gahaan jiru duuba. Akkuma nabiin kennallee alayhi salaatu wassalaam agartee jeeshii isaa karaa rabbii keessa duulu waan jedheen isiniin kun nagaha kadhadha waraana wal qunnamuu hin hawwina yeroo wal qunnamtan immoo sabadhaa jedheen sabaata kadhadhaa jedhe yeroo san. Kanaafuu gizee san agartee ka girgirii nama argama nageenni agartee dhabama yoo gizee san keessatti ka gara galan taate halaaka. Kanaaf nabiin keenya duratti dhaamaf waan agartee nagaha nama dhoorgaa kana nabiin akkasitti ibsan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Gaafa agartee Adiyyi bin Haatim dhufee islaamahu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wanni ati diinii kanarraa booda aantee baqatee ka inni Shaamillee seenee gana achi deebi'ee islaama'e wanni diinii kan ati jibbitee fi haga har'aa akkanatti agartee isa baqattuuf islaamahuu diddee osoo haqa beeytu karaa irratti jiraattan karaa agartee ka cubbuudhaa ta'uu osoo beeytu diiniin kun karaa haqaa ta'uu osoo beeytu wanni irraa si baqachiise maali jennaan sahaabatiyya agartaa jedheen ka agartee bakka maratti reeban gaafsan sahabaa nabii rabbii akka bineensaa bakka maratti reeban gaafa diiniin jalqaba dhalatu san karaa ba'an cufatti sahabanni ajjeefamti. Nageenni hin jiru ummanni ummata zulmii waan ta'aniif jecha diinii kana waan jibbaniif jecha
haala kanaaf agartee isaan kan ajjeesaa turan sababa kanaafi jedheen wanni tokko agartee sababa hedduu dubbatee nabiin keenya hiyyummaa isaanitti argamuuf waan akkanaatiif jedheeni kuni martuu deemaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam haka intalli takka kunoo caafii furaat Iraaq irraa kaatee nagahaan agartee kaatee dhuftee beeytii xawaaftee ganda deebitutti yoo yayyii ofirraa sodaatte malee ka ilma namaa tokko ofirraa sodaanne nagaha akkasi bu'aa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam bu'ellee dabrellee zabanni sunillee duuba yaa obboleewwan keenya nagaha yoo jedhan ka akkasiiti ammaan tana biyya teenya keessatti immoo akkuma arguu jirtan nageenyi dhabamee jennaan ilmi dhiiraa shabaabni yoo gadi bahe osoo haadhatti waliin deebine du'a haadha janaazatu itti deebi'a yookiin du'atu itti deebi'a abbaan akkasi wanni adda addaa nageenyi akkana dhabamuun kuni miidhaa guddaa ibaada irrattillee jireenya ilma namaa keessattillee rakkoo guddaa fida jechuudha. Ammaan kana aalamu duniyaan walumaa galatti maal dhabu jirti nagaha san dhabutti jirti. Nagaha bareedaa agartee ka ibaadafillee haala jireenya ilma namaatiifillee namni ka agartee bakka jirutti jiruu naman dhiiftu bultii ijaaree ilmaan horee karaa rabbii irratti guddifatee ilmaan sanittillee gammaduu barbaada. Ammaan kana wanni akkasii hin jiru nageenyi dhabamurraa namni haga ilmoo dhaluu jibbu takka gahee jira jechuudha. Maaliif jennaan biyya faranjii kanatti yoo achi yaa'an haalli agartee akhlaaqni tarbiyaan badee ijoolleen ufumaa wal ajjeefti. Deemtee agartee ijoolleen ufumaa wal fixxi jechuudha. Biyya arabaa yoo ati dhayite akkasi ijoolleen ufumaa agartee kaasiin ta'e wal waraanti. Arguu jira dhagahu jira sawuma kennarraa. Warrummaan karaa walii yaa'u karatti wal fixaa deemu. Nagaha walirraa balleessanii jecha. Kuni jireenya ilma namaa booressee jira duuba. Nageenyi yaa obboleewwan kiyyaa waan maraa caalaa kanaaf agartanii nagaha kana immootu maaltu harkisee fida waan jedhu yoo chaansin itti na deebise inshallah irraa sofna akkanattiin ibsaan. جزاكم الله خير الجزاء غلطوما استاذ كنا شيخ تمام قاسم غلطوما بدنا نوبستني اما اللي هبو هبي بيلين ويادا تشيفتني واندوري بدا قبت جولين غرتيتين دبرت ما شاء الله الباري ربي دبليسني هاكنو اما اللي ان شاء الله كلت مانغم استاذ كنا كلا شيخ حسين تسن دبرسا استاذ كنا مي غرتي نغيني غرتي توكو يو دبم كيساتو حواسا كنا علماء كينيا مشايكتوتا كينيا دايتوتا كينيا مال غدو قبنسا ما كان كيساتي wanni godhu qaban dhuga nageenyu kun beeta garii ka itti qophooftu jira garii ka qophii malee dhufu jira waldi inni wanni kun rakkoon tuni walditti alaa kullitti wanni jiru tasgibbii barbaachisa waan dhufu keessatti tasgabbaayanii balaa dhufu kamiyyuu tasgabbiin barbaachisa tasgabbaanii waan dhufuuf garteetiinuu ufamansiisanii obsaan waan san garteetiinuu ija sirriitiin ta'anii xiinxalanii ilaalanii kafala itti barbaada yoo ta'e fala itti barbaadu ka garri gartee itti keessa ba'an jiraate itti keessa bahu dhaabbatanii ilaaluu barbaachisa. Akka amma ijoolleen beektaa silkii tana gorogoru wama argaa waa dhagaa waatu jiraate ijoolleen isinillee sagantaa kan akkanaan hin qopheessine waatu jiraasanii kanaaf hawaasni keenya tasgabbaa'uu qaba bakka jiru ijaaramuu qaba wal quba qabaachuu qaba bakka jiru waan as deemu kana keessa faayidaan kee maali bu'aan kee maali jedhee dhaabbatee laaluun barbaachisa beekuu qaba ila dhaabbatee maal faayidaan keessa argadhu maali miidhaan kee maali maaltu bu'aan qaba kan yoo dhaabbattee hin laalin yoo fiigaatuma itti seente arguu hin dandeettu nama dhaabbatee laalee agartee amma qorannoo sarchi jedhan qorannoo waan akkasii adeemsetu waan garii waan dabarte irraallee waa barataa beektan waan dabarte irraallee biyyi teenya sun waan hedduu dabarsitee jirti mana shaakila yookaan rakkoo hedduu keessa baateerti rakkoo san gartee teenuu irraa waa barata namni akkuma jedhan namni gartee waan dabarte hin beekne ta dhuftullee hin beekudhani yoo bira dabarteellee yoo hanqatteellee wanni waluma fakkaata dabarsani kanaaf rakkoo azdeemu kana keessatti maali waan azdeemu kana keessatti namni gartee wal quba qabaatu rabbillee kadhatu guddoon kadhaan rabbi barbaachisa waan azdeemu cufa keessatti gartee tinu allaamul ghuyuub rabbi gartee waan azdeemtuuf waan dabarteellee qixa beeku isa gartee tinu maaliif ennaan nagaha namni gartee akka mareef ibsin sani gartee tinu nageenni bu'uura jireenyaati kanaaf rabbillee kadhachuun barbaachisa bala azdeemtu kana gartee tinu du'aa'iin kadhaan ibaada rabbiitiin sadaqaan rahima sufatuudhaan
walumaa gala khayrii dalaguun balaa nama azzeemtu ofirraa deebisuu danda'an. Du'aayin akkuma gartee bakka sadiitti qoodamtee jannabiin alayhi salaatu wassalaam takka gartee balaa ati quban qabne kasit deemaa jiru sirraa deebif du'aayin. Tuun akhira osiga tuun mubaasharatan yooma san si awwaatamtee kadhaa san si gartee irra oolte jechuudha. Kanaafi wani nagaa balaa nagaa kuni waan kadhaan illee ofirraa deebifamuuf ummanni keenya hawaasni keenya rabbiif isaatti fuula deebi'ee akka biyyi isaa naga taatu haqeen isaa naga taatu akka dachiin isaa naga taatu akka guyyaa rabbii mara ka gaddaa hin taane akka guyyaa rabbii waganda boo'insaa hin taane barati namaa miti mukni biyya keetatu garaas nyaata beekta lafti gara biyya teeti garaas nyaatti bar laftummaan ati lafaami way garaas nyaatti mukni biyya keeti nama dhiisati ilma namaa dhiisi akka malee yoo ta'u yoo naga dhabu garaas nyaata jechuudha. Kanaaf nu yaachisa amriin biyya keenyaa kun jechuudha. Nama yaachisa. Maaliif hennaani gara irraa baate gara dhadhuun qabdu beekta. Biyya namaa tana haga feetee illee taate biyyuma tan teessan tosii gartee qalbiin achuma sirti yoo haalli illee si mijaa'ee jirullee si taatee jiraatte qalbiin tante maal ammoo achuma yaaddachuu qalbiin tante achuma sirti. Kanaaf hawaasni keenya dura gartee rabbii keenya fuula deebi'ee رب أك بلاء التسنفن أك رب قرتينو وان قرتين نجا أرجع رملك أرلك بقى قاف جاءت من سقالي لك إس أرجع قاف برك أزد بركنا لك إس أرجع أما لك إس بجرا وبقى بن نجين وانا كنجا من جرير كنافي رب الله حكرته تقومون إجارمون والكبك أباتون أمو وني وليتام حواسكينا وما أزديبو شوف تسقبين وان فرتان اللي لالني وان ديدان اللي لالني فرأتشو في قرتي دوليني برباجسا كنافو وان كأنو ليني ربين كي نبيتين سين نغا هابوسو حواسا كينا ربي نغا هاكينو كانوا جنة أمني كي نغا تتينو ربي اللي كراتوك أبا إجارموك أبا تقوموك أبا والكوبك أباتوك أبا كجرويتشو كان جدا. جزاكم الله خير الجزاء ربي دباليسني هاكينو ورأي قاسي قرتي سكنا قرتي تفيد مربي الهواتا سيسو دمرت إن شاء الله قام أستاذ كينا حباسي راداشي التمامي تسند برسا زبان رسول صلى الله عليه وسلم برا قرتي ومني قريشا رسول ربي لباتراني قاف صحابة رسول ميراتراني رسول ربي صلى الله عليه وسلم بيا تكا يودي من جنة غربية كيناتي بيا باشات ترجي بيا سن بيا نجاهاتي موتي نجاهات تكيس سجرجرة بيا سن بيا نجاهاتي هما جتشورا ونسون هذا ما سينا قبضت قرتي سنين بيتاني سنين تينمو ونسون أما بكسان جرتي مو أكم بيا سن بيا نجاهات درجة أما نجيني ينجرو مال لكن ما شاء الله دبي بريد دون نقطني يود بساني سي بريدة توبات ماله دوبا زبنا النبي كان عليه الصلاة والسلام أمة فارسي جرا أمة رومي جرا دولة قدو زبنا هدوه بجارتي أركا كفقبدو دولة أغرتي كاقافسا عالم الدنيا تناول ما قالت تجرو ملمان تبولش أدان هرته كلوني مساني جلا جرتججو بيون هدون إسان سن كيسا نبي كان عليه الصلاة والسلام بيا سنفلت ما لسبب نساني يوجد أمي غافا سن أغرتي موتي نجاشي كان مقاده نبي كان عليه الصلاة والسلام بيا سن كيسا موتي عادلة تكو جرا موتي عادلة جرا بيا سن موتي نمن ظلم نكنا من توين كنافو أغرتي غر إسا بقتا غر إسا ديما إدين لكني تي دبين أكما نبي كان نجد سن تاتي أرغمت gize ummanni qureeshii wal gahanii asii amri ibnu asfaa mallaqa agartee ka itti kennanii waan silaa mooticha ittiin kabajan erganii fi waan kanallee itti kenniiti isaan sanillee agartee akka qabanii isaan biyyateennatti ay deebisan jara sanni azabnaa dubbii jarri deemtuun illee itti himaa akkini jubbee ofirraa baqachiisu jedhan yeroo saniin keessatti agartee dhufanii dubbii san itti himnaan najjaashiin kun zulmiidhaa jedhe dubbii san eega haqa ifa baafatee ja'afar agartee irratti qara'ee qur'aana rabbi waan agartee nabiin keenya ittiin dhufe salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dubbii kana ibseef duuba agartee qalbiin isaa itti quuftee ofiiyyuu amantaa sanillee fudhatee amrii fa'aa ofirraa ari'e jechuu aadilummaan isaa kana warra biraa osoo taate garaa isaaniitiif agartee waan isaanii argatanii jennaan kalaas dubbiin dhumatti waan bareedaa agartee isaan gaafa san collee wayii kasila agartee mootii ittiin kopheessan fuudhanii erganiif
san itti kennuu waliin Najaashiin agartee qeebaluu dide jechuudha. Achi as agartanii mootummoonni biyya teenya agartanii ka bulchaa turan zabana agartee haga nuti taarika dhageenyetti ka akka Najaashiidhaa dhufee hin beeku. Maaliif jennaan cufti isaaniitu warra agartee zulmiidhaan biyya bulchan jechuudha. Haalli kun nagaa biyya teenya keessaa fuudhe. Biyyi takka yoo agartanii diinii gad dhiifte karaa rabbii gadi dhiifte yoo zulmiin keessatti heddummaate nageen hin argamu. Zulmiin maanuu maali nagaa dhoorgu ka agartee dandeettii qabu ka dandeettii hin qabne akka fedhe godhu kuni zulmi. Dhiiga namaa agartee dhangalaasuun diinagdee namaa saamuun waan adda addaa godhuun kuni maal jedhama jennaan kuni zulmii jedhama zulmii gurguddoo. Kanaaf nageenni agartee biyya san keessaa dhabame jechuudha. Amma immoo biyya san callaa miti walumaa gala addunyaa keessayyuu nageenni fuudhamu jira. Maali kun yoo ka jedhamee laallu taate addunyaatu agartee walumaa galatti diin islaamaa kana tuffatanii diinii kana lafatti darbanii waan silaa karoora mootummaan mataa ofiitiin surrii isii ka agartee furriin keessa guuteen tumtee baafte kabajaniiti sirna rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tumee nutti kenne gatan lafatti. Kanatu xiqqeenya biyya dhaalchisu jira. Waliigaluu dadhaban namni cuftinu murtiin namaa kun wal dhahaa oola. Murtiin rabbi immoo waliin dhahu. Waan rabbi irratti waliigalaa jedhe san dhiiftee addunyaan ta'ufiitiin deemmatti. Kanatu rakkinna agartee aalama keessatti uume namni karaa deemu cufa keessatti waraabessa ta'ee agartee ka nama baqataa deema jechuudha. Wal baqataa deema addunyaan tun amma guutuun wal baqataa deemtu. Wal keessa bahee namni nagaa wal keessa dabruun sodaa ta'ee jira zaban ammaa kanaan keessatti jechuudha. Kuni agartanii ka nageenni biyya keessaa fuudhamuudha. Kuni nageenni kun wanni nuu deebi'uun maali yoo jenne akka agartanii ka wanni agartanii nageenni kun nuu deebi'uun diinii kana qabachuu. Diinii kana qabachuu akka inni barbaadamutti. Gaafa kaan sahaban nabii rabbii durri nama agartanii ka amanee akkuma isin beeytan Khadiijaa fi Aliyyii fi Abbaa Bakriiti nama haganaatiin eegalaniiti diinii kana gadhiisuu didan ibtilaa isaanirratti qubate guutuu dandahanii gadhiisuu didan. Itti rarra'anii jennaan haqaan qabatanii jennaan rabbiin tumsee fi diiniin kun kunoo ka bahaadhi haga'u godhanii argamsiisan jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan keenya diinitti haa deebinu. Diinii haqaa kana haa qabannu, ka zulmiin keessa hin jirre kana haa qabannu, ka agartanii dharti keessa hin jirre kana haa qabannu, nageenyi illee nuu deebi'a, wanni silaa nuti barbaannu guutuun nuuf argama, duuba nutuu kararraa maqee karaa kanatti as haa deebinu rabbii keenya haa kadhannu jedha duuba. Jazakumullahu khairal jazaa galatooma warra gartee dhaamsa kanatti gartee dalaguu rabbiin haa taasisu dhumarratti abbaa quraana ustaaza keenya Sheekh Hussein Du'aayilee nuu gootanii asumaanii dhaamsa dhumaa yoo qabaattan inshaallah carraa tokko isiniif dabarsa. Dhaamsa dhumaan jiru dhugamaa haa taatu rabbiin du'aayii goonaa biyyatiin sanii rabbiin nagaa nuu haa buusu hawaasa keenya san rabbiin nagaa haa kennu. Warra zulmiin hidhamee bakka jiru ka rabbi malee namni quban qabni fa'aa jira bara. Warra saniin rabbiin hidhaan haa baasu bakka jiru jechuudha. Bakka jiru rabbiin nama zulmii hidhame rabbiin nu haa baasu rakkataa rabbi rakkoo nu haa baasu hidhama rabbiin hidhaan nu haa baasu dhibama rabbi nu haa aafiyu ajama rabbi hajaa isaa haa fixu diin kanaan rabbiin garteeti nu haa horatu diin kanaan rabbi nu haa horatu toohida rabbi nu haa horatu namni gartee toohida argate namni gartee tiinu islaamummaa qabu nagaa isa qaba namni nagaa isa namni islaamaa nagaa namni diin qabu nagaa keessattuu namni gartee toohida qabu nagaa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يا رب كين أولئك لهم ورق أجيلون ور نجاها ورقنا يا رب بر ور أدا دشيب اللي صار ورب تنمن نجلال ور الدنيا نجات وجاجرين ور الدنيا بورساجر ورب تنمانين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ورق أجيلون لي ورقان ورق أدلق ورقان ورقان ربنا هاتاهس ور دين ساتين بولي دين كان برا دين كانتو ستي سابيتا دين كان أتي دين تيسو هندان دين كنا ما تيسا سيو متى كنا ستي سام كنا ربي قرتي ور سانتي فم ربنا هاتاهسو قدون حال بيكنا كنو يعكسا ربي نجانو هابوسو متى كان ربي نجاها كنو في بيتين ربي نجانو ربي نهاجدو موتي عادل نجاشين قاف سنما قرأي كتابة قرتي كتابة أنا ساراسا قرتي وبيك مالك قرتي حديث القرآن قاف سان قرأي تيمتي لكن وين عادل ما قب باري كافرة أني عادل من قرقر
عادلة دلقا دم ميد ولال ظلمي ددا سواء قرتيتينو كنافي موتي عادلة كان مامتي بهاي ما يفعل لها قيكو ربي نحافظه بيسون موتي عادلة أبدي ركت تاريخ سي كيست أشي زمن النجاشي تي أست يوتك أتجارة دبتو فلكا نغانا دبتو فلكا جارتو فلكا وانجدم ظلم تنال فقرتي لفربعت موتين عادل اللي قرتينو بيسنيف ربي سي أرقم سيسي ور أمن نجربر آتي ربي أرقم ربي تأرقمتي آتي فلتين أرقم نبر ربي سي أرقم سيسي ور كانت أمن نجرة ور سمون ساني ور نفر نجرة كن مالك ظلمي إرتي إجارمتيجو ظلمي التي ظلمي قدتي كان ربين ونسني بيسو سروفتم موتي عادلة موتي حقا موتم ما حقا ربي بيسن حافظو كسبب سبلمي بيسن كيسر أمة قرتتينو كانوا كبينو كان بين حقا سائكو كأمة أكنمات نما كبج ربي نحافظو موتي ظالم بكير رب رمى الرهاكاسو موتي ظالم كأمة ميل بكير ربي قرتتينو آنو الرهاكاسو كانوا مجدنا أمة كينا جبادنا تقوما ون وليدام ون أكا تقوما نجر حواسا ون دام ون أكا تقوما نجر يو تقوما غار إسان هندين نجر يو فجعان أمو يو فجعان ون أكا سلبنا هنجرتو كوني راك بروها دبران كنين أرقيني جرايشو كاناف حواسا كينا تقوما إسني دامنا والقباقباتشو إسني دامنا والبرد أباتشو إسني دامنا تسقباو إسني دامنا كناف افتواتنا وبقباتنا سنين ربي ناغي سنجرا چسو كانوا مجدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوت هردوفتوت أورمو مسلم ميديا جلت أرقمتن إن شاء الله الباري قبي كينا كادا سمرت قرتيتين قلابنا حما قرتي قبي براتين ولت دي بنوت دافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته